Gararraan sadiida ruubi Hacaalaan burqaatu yaa'i Gammachuu ta'e bishaan inni keenya kaanee Oromoo tuuteera waaqayyoo faagaletu babal'anneera. Kan hin darbine waaqayyoo fi dhugaan yoomiyyuu ni jiraata. Oolee bulee lafa awwaalamee ba'ee asin jira jedheetu dhaadhata. Kaayyoo isaa ibsata miidhama isaaf godaannisa isaa bu'aa ba'ii keessa qaxxaamure muummee keessa hulluuqee ibsatee quuqama isaa futtaafata. Waggoota 27 shirarratti dalagameen aangoo harka galfatee ture irraa kan ari'atame biyyoota addunyaa fi gammoojjiiwwan biyyoota ollaa keessatti gidirama argaa ture. Addi bilisummaa Oromoof waraanni bilisummaa Oromoo sanbata darbee fulbaana 5 2018 gara biyya isaatti kan gale simannaa addaa uummata Oromoo irraa argatee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffateera. Kunis gareen tiim lammaa fi bulchiinsi muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga aangootti dhufanii booddee maqaan shororkeessummaa dhaabbilee siyaasaa kanneen akka ABO fi Gimboo Sabat mirga gara uummata isaaniitti galanii qabsaa'uu murteessanii asitti kan ta'edha. Addi bilisummaa Oromoos marii araaraa karaa nagaa mootummaa Itoophiyaa wajjin adeemsaa ture xumuratti fiduun gara uummata isaatti yommuu deebi'ee galu uummati Oromoo miliyoona 4 ol ta'u golee arfan magaalaa Finfinneetti akka galaanaa dhangala'ee addabaabayii masqalaa irratti bobba'ee alaabaa isaa qabatee abbaa biyyaa ta'us gurguddaa fi beekaan uummati Oromoo qabu abbootiin gadaaf amantaa geggeessitoonni siyaasaa Oromoo sirna simannaa kanarratti garaagarummaa utuu hin argisiisin argamanii gammachuu uummata isaanii hirmaataniiru. Artistoonni hedduun biyya keessaa fi biyya alaatiin argamaniiru. Warri diina keenyaa nurratti ka'anii burqaa keenya duuchuuf nu ari'atanii abdii waan qabnuuf gubbaa waaqarraa waaqaa fagaalatu obsaan booneerra. Gararraan sadiida ruubi Hacaallaan burqaatu yaa'i. Gammachuu ta'e bishaan inni keenya kaanee Oromoo tuuteera waaqayyoo faagaletu babal'anneera. Minaan facaafanne tortoree hin banne ijisaa biqilee dagaagee argine bissiiniine kaasuun guuteera taliila turoobe burqaan yaa'eera. Gararraan sadiida ruubi Hacaallaan burqaatu yaa'i. Gammachuu ta'e bishaan inni keenya kaanee Oromoo tuuteera waaqayyoo faagaletu babal'anneera.